karaa seeraan fayyine jechuun fayyinee seera maleessa taane jechuu miti. Karaa seeraan fayyine jechuun fayyinee seera maleessa taane jechuu miti. Waaqayyoon waan jaallanneef hin fayyine, garuu Waaqayyoon waan hundumaarra caalaa akka jaallannuuf fayyine. Hojii qajeelaa waan hojjenneef qajeelota hin taane, garuu hojii qajeelaa isattiin ijoollee Waaqayyoon ta'uun keenya nurraa beekamu hojjechuudhaaf fayyine. Hojii ifaa keessa deddeebi'aa gatii turreef hin fayyine, garuu ifa keessa akka deddeebinuuf fayyine. Macaafni ergaa Efesoon akkuma barachaa turre qoodama gurguddaa lama qabaa jenne, innis boqonnaa tokko hanga boqonnaa sadiitti kan jiru barsiisa bu'uura kiristiyaanummaa irratti kan xiyyeeffatedha. Beezik kiristiyaan doktiriinii kan of keessaa qabudha jenne. Boqonnaa afurii kaasee hanga boqonnaa ja'aatti kan jiru immoo amantoonni warri barsiisa dhugaa sagalee Waaqayyoo kana fudhatan biyya lafaa kanarratti jireenya akkamii jiraachuu akka isaan qaban practical life of Christianity akka inni of keessaa qabu arginee turre. Isa keessatti boqonnaa tokkoffaa pooyintoota baay'ee isaa ilaalaa turreerra. Boqonnaa lammaffaatti gaafa dhumnu illee boqonnaan lammaffaan lakkoofsi tokko hanga 10 kun qoodama garaagaraa qabaa jenne. Innis lakkoofsa tokko kaasee hanga lakkoofsa 3tti kan jiru ilmi namaa guutummaatti karaa cubbuu du'aa akka inni ta'e, cubbuudhaan kan manca'e akka inni ta'e, fedha foon isaatiif, biyya lafaatiif, seexanaaf garbaa akka inni ta'e wal faana ilaallee turre. Lakkoofsa 4 kaasee hanga 7tti kan jiru immoo ilmi namaa sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e illee, ilmi namaa sababii cubbuutiif kan manca'e yoo ta'e illee, Waaqayyoon ni araarri isaa baay'ee ta'e, Waaqayyoon ni jaalalli isaa dinqisiisaa ta'e, ilmaanuma namootaa warra karaa cubbuu du'oota ta'an, warra cubbuudhaan manca'an kanatti jaalala akkamii akka inni argisiise, akkamittiin araara akka inni baay'iseef wal faana ilaalaa turre jechuudha. Lakkoofsa 8 fi 9 irratti immoo akkuma isin beektan Waaqayyoo araara isaatiin ayyaana isaa nama cubbamaatti kan inni mul'ise immoo kaayyoon guddaa isaatii ayyaanaan karaa amantii nama fayyisuudhaaf akka inni ta'e. Lakkoofsa 10 irra kan jiru immoo galmi Waaqayyoo namoota kana fayyiseef nama cubbamaa cubbuudhaan manca'e karaa fuuraa du'aa ta'e kana Waaqayyoo ayyaana isaatiin karaa amantii kan inni fayyiseef immoo hojii gaarii isa uumamuu biyya lafaa dura karaa ilma isaa qopheesse keessaa akka deddeebinuufidha jennee ilaallee turre jechuudha. Walumaa galatti Efesoon boqonnaan 2 kun lakkoofsa 8 hanga 10 kun fayyinni kan argamu ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii qofaa akka inni ta'edha. Garuu ilmaan namootaa biyya lafaarra jiran akkuma kana amantoota dabalatee, amantoota kan hin taane dabalatee fayyinni ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii qofa ta'uu isaa kan isaan hubachuu danda'an kiraateriyaa gurguddaa baay'ee isaa keenyarraa. Isa jalqabaa ilmi namaa guutummaatti sababii cubbuutiif akka manca'e namni hin beekne fayyinni ayyaana Waaqayyoo qofaan jedhee amanuu hin danda'u jenne. Inni lammaffaan namni hundumtuu sababii cubbuutiif du'aa akka inni ta'e namni amanee hin fudhanne fayyinni ayyaana Waaqayyoo qofaan jedhee amanuu hin danda'u jenne. Inni sadaffaan yoo Waaqayyoorraa ka'e malee, Waaqayyoorraa yoo madde malee sanyii ilmaan namootaa keessaa fedhi gaariif hawwiin Waaqayyoon barbaadu akka hin jirre yoo amane qofatu namni ayyaana Waaqayyootiin hin fayye jedhee amanuu danda'a jenne. Inni kan biraan fayyinaaf namni Waaqayyoon filate tokko akka hin jirre. Waaqayyo garuu namoota filatee akka inni fayyise nama beeku qofatu. Kanaafiyyuu walumaa galatti akkuma ilaalaa turre namni predestinationii namanne fayyina ayyaana Waaqayyootiin qofa jedhee amanuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun namni firii wiiliitti amanaa ayyaana Waaqayyoo qofaan hin fayye jechuu hin danda'u jechuudha. Wantoota faallaa walii akka isaan ta'an barumsa keenya boqonnaa tokkoffaa keessattis ilaallee turre jechuudha. Dhugaalee sagalee Waaqayyoo waa'ee kanaatiif barsiisan jennee wantoota baay'ee isaa ilaalleerra. Kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis karaan tokkichi Waaqayyoo ittiin nama fayyise, karaan tokkichi Waaqayyoo ittiin nama cubbamaa qajeelaa godhe ayyaanaan karaa amantiiti jenne. Kakuu moofaa keessatti Waaqayyoo karaa biraa fayyise, kakuu haaraa keessatti mala fayyinaa kan biraan gargaaramne, kakuu lamman keessatti illee Waaqayyoo karaa fayyinaa tokkicha qabaa jenne. Karaan tokkichi Waaqayyoo nama cubbamaa dhalootaan dheekkamsa isaa jala galee ture, dheekkamsaa firdii ofii isaatii jalaa baasee ulfina isaatiif qopheesse illee ayyaana isaatiin karaa amantii qofadhaa jenne. Sababni tokkichi wangeelli oduu gaarii ta'uu isaatii Waaqayyoo nama cubbamaatiif karaa ayyaana isaa fayyina tola kennuu isaatii jenne. Waaqayyoo ayyaana isaatiin karaa amantii dheekkamsa isaa jalaa kan inni nu baase immoo ulfina isaa qofaaf akka inni ta'e. Kanarratti dogoggoroota gurguddaa bara keenya barsiifamaa jiran waan baay'ee isaa ilaalleerra. Inni kunis waa'ee fayyina ayyaana Waaqayyoo qofaan jedhu irratti dogoggoroota gurguddaa jiran keessaa tokko leegaalizimii jennee kan nuyi waamnu barumsi bara kana beekamaan. Inni jalqabaa hojii gaarii kootiin fuula Waaqayyoo irratti fudhatamaa yookiin qajeelaa ta'uu nan danda'a jedhanii kan yaadan jiru.
Namni hojii gaarii isaatiin, dhamaatii isaatiin, dadhabbii isaatiin waaqayyo duratti qajeelaa ta'uu nan danda'a jedhe yaaduudha. Gareen kan biraan immoo hojiin Kiristoos ga'aa miti waan ta'eef hojii Kiristoositti hojii koo dabaladhe Kiristoos waan inni fannoo gubbaatti hojjetetti anis dhamaatii koo dabaladhe fayyuu nan danda'a jedhanii kan amanan hojii gaarii ofii isaaniitiif hojii Kiristoosiin wal bira kan qaban. Inni kan biraan fayyinni kan argamu hojii Kiristoosiinidha. Garuu hojii gaarii kootiin nan fayyina kootti fufsiifadhaa. Namoonni jedhan illee akka isaan jiran ilaallee turreerraa jechuudha. Inni kan biraan Waaqayyo fayyina guddaa karaa ilma isaa Yesuusiin qopheesse ani immoo amantii kootiin nan fudhadhe. Kanaafiyyuu fayyinni hojii Waaqayyoo qofa miti anas na dabalata. Amantiin kan kooti jedhanii akka isaan yaadan amantiin kennaa Waaqayyoo ta'uu isaallee utuu hin beekin namoonni barsiisa dogoggoraa akkasii barsiisan akka isaan jiran ilaalleerra. Walumaa galatti garuu fayyinni kan inni argamu ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii qofa akka inni ta'edha. Egaa nuti hojii gaarii hojjennee hin fayyine garuu hojii gaarii keessa akka deddeebinuuf uumamne ishee kana xumura isaatii gadi ta'e samarii isinii gochaara. Hojii gaarii hojjennee hin fayyine garuu hojii gaarii keessa akka deddeebinuuf uumamne. Seera Waaqayyoo eeguudhaan hin fayyine garuu seeraaf abboommii Waaqayyootiif bitamuudhaaf fayyine. Karaa seeraan fayyine jechuun fayyinee seera maleessa taane jechuu miti. Karaa seeraan fayyine jechuun fayyinee seera maleessa taane jechuu miti. Waaqayyoon waan jaallanneef hin fayyine garuu Waaqayyoon waan hundumaarra caala akka jaallannuuf fayyine. Hojii qajeelaa waan hojjenneef qajeelota hin taane garuu hojii qajeelaa isattiin ijoollee Waaqayyoon ta'uun keenya nurraa beekamu hojjechuudhaaf fayyine. Hojii ifaa keessa deddeebi'aa gatii turreef hin fayyine garuu ifa keessa akka deddeebinuuf fayyine. Cubbuu hojjechuu waan dhiifneef hin fayyine garuu Waaqayyo baay'ina ayyaana isaatiin baay'ina araara isaatiin cubbuu keenya waan nuuf dhiiseef fayyine jechuudha. Cubbuu keessa deddeebi'uu waan dhiifneef hin fayyine garuu cubbuu keessa deddeebi'uu akka dhiifnuuf fayyine. Ameen. Jechuun isinii galaadha yaada torbe barannee turre gatii irra isinii deebi'e. Isa kanarratti barumsoonni baay'ee dogoggora ta'an bara kana kan baratamaa jiru ayyaana Waaqayyoo akka rakasaatti chiip gireesii isa nuyi jennu kana ayyaana Waaqayyootiin fayyuun akka waan salphaaf gatii hin qabnetti namoonni lakkaa'an jiru jenne Waaqayyoof garuu wanti xumuraa inni gatii guddaatti baase hojii ayyaana isaatiitiin nu fayyisuudha. Ameen. Sababni isaa ayyaanni nuuf tola kenname isa Yesuus gatiitti kaffaledha. Tola nuu kennamu isaadha miti resilayyuu kennaa nuun mallee jedhama. Kennaa tolaa isa nama cubbamaatiif hin malleedha. Kennaan nuuf kenname sun maanni tokko ilmuma Waaqayyoo Kiristoosidha. Inni lammaffaan hojiin Kiristoos fannoo gubbaatti hojjete ilmaanni namoota biyya lafaa kanarra jiran guutummaan walitti dabalamanii hojii isaan hojjechuu hin dandeenye. Waaqayyoo hojii guddaa amma kana gahu kana tola gan inni nuuf kenne rakasa gatii inni ta'eef utuu hin taane gatii nu jaallatuuf. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo mul'isa malee rakasa ta'uu ayyaanichaa hin mul'isuu jenne kan biraan ayyaana Waaqayyoo akka eeyyama cubbuutti namoonni itti gargaaraman jiru. Ayyaana Waaqayyootiin fayyuun akka waan jireenya gadhiisii jiraachuudhaaf eeyyama argachuutti namoonni lakkaan akka isaan jiran garuu ayyaana Waaqayyoo kan nuyi arganneef gadhiisitti akka nu jiraannuuf miti eeyyama cubbuu hojjechuu akka argannuuf miti. Eeyyama cubbuu hojjechuun urkaa fuudhuuf nuu kenname malee eeyyamicha nuu kennuuf miti. Too ayyaanicha hin argatin iyyuu laayisensii akkamii qabnan? Jechuun biiroon mootummaa tokko gaafa dhufu eeyyama isin hin baasne taanaan dhufee hordofee wanti sun isin hin baasne taanaan eeyyamicha hin cufaa jechuudha. Waan duraanuu qabdan isinii kennuudhaaf qaamni isinii dhufu hin jiru. Duraanuu qabdu waan ta'eef. Ayyaanni Waaqayyoo wanta nuyi hin qabne nuu kennuu dhufe. Wanti nuyi hin qabne yeroo sana ammoo dandeettii hojii gaarii hojjechuudha malee dandeettii cubbuu hojjechuu miti. Isa duruu qabnaa jechuudha. Dandeettii cubbuu hojjechuu, cubbuu shaakaluu, cubbuutti gammaduu, biyya lafaa jaallachuu, fedha fooniitiif garba ta'uu inni kun dandeettii nuti utuu gooftaan qabaatiin qabnudha. Ayyaanni Waaqayyoo isa kana nurkaa furchuu dhufe. Malee isa kana nuu kennuu hin dhumne jechuudha. Namoonni ayyaana Waaqayyoo akka eeyyama cubbuutti barsiisan bara keenya kan kaan utuu hin taane baruma Phaawulos fa'aa ayyaana Waaqayyoo barsiisan keessallee ayyaana Waaqayyoo argachuun gadhiisitti jiraachuudha jedhanii akka barsiisan Yihuudaan lakkoofsa 4 irratti nu barreessee ture jechuudha ergaasaa. Namoonni kaan isaanii ayyaana Waaqayyoo argachuu akka gooftaa dhabuutti ayyaana argachuun akka nama gooftaa dhabuutti kana jechuun lafuma barbaade nama oolu iddooma barbaade nama dhaqu birmadummaa goofta maleessa ta'uu gooftaa dhabuu wayitti namoonni barsiisan akka isaan jiranii
Nu garuu gara gooftaa argachuutti dhufne malee gara gooftaa dhabeeyyii ta'utti akka nu hin dhufne gooftaa iddoo ollu nutti himu waan nu wajjin nutti himu akka nu arganne sagalee Waaqaa nutti hima. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin gaafattamanne fayyisaa ta'uu isaatti qofa miti jechuudha. Maal isaattis mali? Yesuus Kiristoosiin fayyisaaf gooftaa jireenya kootii godhee fudhadhee nan fudhadhaa jenne rakkee jechuun Yesuusiin fayyisaa ta'uu isaa amanaa gooftaa ta'uu isaa namanne taanaan amantii sirrii miti amantichi jechuudha. Amantiin inni sirriin Kiristoosiin fayyisaa qofa godhee nuuf kennitu hin taane gooftaa jireenya keenyaa godhees akka inni nuuf kenne. Kanaaf gara gooftaa argachuutti dhufne malee gara gooftaa dhabuutti akka nu hin dhufne kaan isaanii ayyaana Waaqayyoo akka seera maleessummaatti kan lakkaa'an ni jiru jenne warri kaan ayyaana Waaqayyoo akka roobootiitti kan lakkaa'an. Jechuun ayyaana Waaqayyoo akka roobootiitti jechuun an keessaan qabu waan gaariis isumatu na hojjechiisaa akka jechuu jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo garuu nuun roobootiin godhee wayi nutti fayyadamatu hin taane fedha keenya keessatti akka inni hojjetu. Fedhii hojii gaarii hojjechuu akka inni nuuf kenne. Akka fedha isaatiitti immoo akka inni nuyi hojjennuuf akka inni nu gargaaru. Roobootii akka inni nu goone nama fedha qabu akka inni nu godhe fedha gaarii nama qabu akka inni nu godhe sagalee Waaqayyoo. Fedhi gaariin keenya kun garuu fedha dubbii Waaqayyoo bitame akka inni ta'e. Fedha biliisaa settiin gooftaa harkaa an kana gochuun barbaadu jenne gooftaa jalaa dinnutu hin taane akka fedha gooftaatti jiraachuudhaaf akka inni gara kanatti nu fide ilaallee turre. Warri kaan immoo ayyaana Waaqayyoo akka anesteejiyaatti yookiin immoo akka marfee dochaatti kan lakkaa'an jiru jenne an ayyaanaan fayyeera waan ta'eef cubbuun natti hin dhaga'amu fedhiin biyya lafaa natti hin dhaga'amu ani nawwu cubbuu namoonni jedhanis jiru jenne inni kun garuu soba akka inni ta'e sagalee Waaqayyoo nutti himaa jenne. Kanaaf jechoonni macaafa qulqulluu keenya keessatti of qabuu of dhowwuu amma dhumaatti cubbuudhaan wallaansoo qabu jedhu numaaf barraa'e miti malee nama otoo hin fayyineef hin barroomne. Jechuun of qabaa of dhowwaa gaafa nuun jedhu sagalee Waaqayyoo nama namanne miti jechuudha kana kan barraa'e. Numaaf barraa'e akkas jechuun maal jechuudha ayyaanni Waaqayyoo nu nadochine jechuudha. Wallaansoo cubbuu hamma dhumaatti jabaannee akka qabnu akkuma Kiristoos obsaan danda'e hamma xumuraatti wallaansoo qabe sanatti nutis wallaansoo akka qabnuufidha malee biyya lafaa keessaa nu fuudhee nun sokkine jechuudha. Namoonni baay'een akka nama boorsaa isaa fudhatee buufata xiyyaaraa taa'utti of yaadu jechuun jireenya biyya lafaa kana keessaa nama bahee wayitti. Ammaaf garuu biyya lafaa keesseerra. Guurrannee keessaan baane jechuudha. Biyya lafaa hafuura keenya irratti dhiibbaan geessisaa, fedha keenya irratti dhiibbaan geessisaa. Kana hundumaa keessatti ayyaanni Waaqayyoo mo'icha nuuf kennaa jiraannaa jechuudha. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo roobootis nun goone, nun adochines gadhiisiis nun goone, seera maleessa nun goone, namoota gooftaa hin qabne nun goone, kajeellaa cubbuu keessa akka deddeebinu nun goone, qooda kana bara kana keessa of qabuutti namoota Waaqayyoo taane akka nu jiraannuuf gorsee gara gaariitti sanu deebisu akka inni nuuf ta'e walii wajjin ilaallee ture jechuudha. Irratti fufnee tuqaa xiqqoo tokkotti daballee ilaallee gara lakkoofsa itti aanutti darbina. Nuti erga hojii gaarii hojjechuudhaaf fayyine ta'e mootiiviin nu ittiin hojii gaarii hojjennu mootiivii akkamiiti? Isa kanadha jechuudha wanti nuyi xiqqoo ishee dubbadhe darbuu barbaadu. Mootiivii akkamiitiin, fedhii akkamiitiin hojii gaarii itti fufnee hojjechuu qabna? Maalirraa kaane maaliif fedhii maaliitu nutti dhaga'ame jennaan maaltu nu dirqisiise jennaan walumaa galatti mootiiviin nuti ittiin hojii gaarii hojjennu maal ta'uu qaba? Isa jedhu karaa sagalee Waaqayyoo kutaama kanarra dhaabbannee ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa mootiiviin nuti ittiin hojii gaarii hojjechuu qabnu ulfina Waaqayyoo qofaaf. Mootiiviin nuti ittiin hojii gaarii hojjennu inni jalqabaa maaliif ta'uu qaba? Ulfina Waaqayyoo qofaaf. Filiphisiis boqonnaa tokko lakkoofsa 11. Baay'ee isaa dubbachaa hin deemu kutaama macaafa qulqulluu dubbifannaa. Filiphisiis boqonnaa tokko lakkoofsa 11 Sirraa Qorontos 10:31. Namni baase naaf dubbisu. Maal jedha Filiphisiis boqonnaan tokko lakkoofsi 10:11. Maal jedha lakkoofsi 10 isa ta'uuf isan taane gargar baaftanii akka qortan guyyaa dhufa Kiristoosittis makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaarraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu. Akkas jechuun hojiin gaariin nurraa mul'achaa gaafa deemu, hojiin gaariin fayyina keenyaa gaafa nurraa argamaa deemu, kan ittiin ulfina argatu, kan ittiin jajamu nuutu hin taane Waaqayyoon akka inni ta'e. Kanaaf mootiiviin hojii gaarii hojjechuu keenyaa galmi isaa inni xumuraa
ulfina waaqayyoof akka inni ta'e. Kana jechuun karaa hundumaatiin waaqayyo akka ittiin guddatee jajamuuf. Namoota namanne gidduuttis warra amanan gidduuttis waaqayyo akka ittiin guddatee jajamuuf namni tokkoyyuu akka ittiin hin jajamnetti. Ameen. Isin galeera? Karaa hundumaatiin waaqayyo akka ittiin guddatee jajamu namni tokkollee garuu akka ittiin of hin jajnetti. Kanaaf mootii fi hojii gaarii hojjechuu keenya keessaa inni tokko ittiin of jajuuf ta'uu hin qabu jechuudha. Ittiin of jajuuf utuu hin taane eenyu akka ittiin jajamuuf waaqayyo akka ittiin jajamuuf. Mee sirraa Qorontos 10:31. Maal jedha? Ni duraa Qorontos 10:31 yaan dubbisa. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waan hojjettan hundumaa ulfina waaqayyootiif hojjedhaa. Yoo nyaattan yoo dhugdan waanuma hojjettan hundumaa ulfina waaqayyootiif hojjedhaa jedha. Galmi waan nuyi nyaannu, galmi waan nuyi dhugnu nuun nutti toluu isaa qofatu hin taane. Nuun nu gammachiisuu isaa qofatu hin taane galmi isaa maal ta'uu qabaa? Jechuun akka kiristiyaana fayyeetti galmi wanta inni jiraatu hundumaa yoo uffate nama nu bukkeetti akka inni bareeduuf miti. Yoo nyaate nama nu bukkeetti akka inni toluuf yookiin immoo satisfaakshinii wayii nyaaticharraa argannuuf utuu hin taane waaqayyo waan sanaan akka inni ulfina argatutti. Hojii gaarii hojjennu hundumaa waaqayyo akka ittiin ulfaatutti. Matumaa garuu karuma tokkoon illee namni akka ittiin of hin jajnetti. Efesoon 2:9 irratti macaafni qulqulluun keenya hojii fayyina keenyaa waaqayyo dhuunfatee kan inni hojjete qofaasaa akka itti jajamuuf. Kanaaf 9 hojiidhaanis miti namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti jedha. Namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti. Luqaas 17:7 irrattis illee hojii gaarii kamiif hojii gaarii waaqa nu keessatti hojjeteef of jajuun akka nurra hin jirre. Luqaas 17:7 waan biraatiif dubbifachuu dandeessu ta'a. Kutaa kana garuu maal jedhaa? Yesuus isin keessaa tokko hojjetaa qotiisa qotu yookiis horii tiksu yoo qabaate hojjetichi hojiidhaa yommuu galu achumaan as taa'e nyaata nyaadhu hin jedhaaniire. Nyaata qopheessi anaaf dhiyeessi. Amma ni nyaadhee dhugutti wayyaa kee marxifadhu anaaf ergame. Kana booddeet isin nyaatta inni guddaa hin jedhaan mitiire. Hojjetaa kanas isatti ajajame waan raawwateef hin galateeffataare. Isinis immoo kan itti ajajamtan hundumaa yommuu raawwattan hojjechuun kan nurra jiru duwwaa waan hojjenneef galateeffamuun nuuf hin ta'u jedhaa. Akkas jechuun hojiin gaarii karuma tokkoon iyyuu amantootan galateeffachiisu jechuudha. Karuma tokkoon iyyuu nama fayyan galateeffachiisu jechuudha. Maaliif jennaan waan addaan goone waan isin irraa eegamu gootanidha. Waanuma ajajamtan raawwattan. Kanaafuu waan narraa eegamu raawwadhe waan ta'eef kanaan of jajuun naaf hin ta'u jedhaa. Mee dubbadhaa hojii gaariin ittiin of jajuun qabu jedhaa. Silayyuu hojii gaarii isa fayyina keenyaaf ta'u eenyutu hojjete? Kiristoos hojjete. Hojii fayyina keenya wajjin walii galummaa Hafuura Qulqulluutu nu keessatti hojjechaa inni immoo akkamiin ittiin galateeffamnuuf miti. Waaqayyo karaa hundumaa akka ittiin guddatee jajamuuf. Kana jechuun mootiifiin keenya ulfina waaqayyootiif miti taanaan hojiin gaariin nuyi hojjennu isaa gaarii ta'e lakkaa'amu waaqayyoon duratti. Wanti galmi isaa ulfina waaqayyoof hin taane kisaaraadha. Kanaaf Phaawulos gaafa barreessu Duraa Qorontos 3 irratti kaan isaanii caffeedhaan, offaadhaan, citaadhaan mana ijaaruu jedhe. Kaan isaanii immoo dhagaadhaan, warqeedhaan, meetiidhaan ijaaruu jedhe. Warri hojiin isaanii duraa gubatu kun hundumti isaanii namoota hojiin hojjenne miti. Namoota namannes miti. Amantootadha. Itti dadhabaniiru, hojjetaniiru, ijaaraniiru. Garuu galmi isaa wanti ulfina waaqoof hin taane hundi isaan gubata. Wanti nuyi nama gammachiisuuf hojjenne, wanti nuyi of gammachiisuuf hojjenne, namoota irratti beekamtii argachuuf wanti nuyi hojjenne hojii gaarii yoo ta'u, gaarii sun himannu jechuudha. Waaqayyo hojii gaariidha kan inni jiru yoo inni ulfina isaa mul'ise qofa. Ameen. Waaqa ulfina isaatiin ala waan hojjeteef tokko hin qabu. Nu fayyisumti isaayyuu ulfina isaatiif jedha. Parpasii ulfina isaatiif ala waan hojjete tokko hin qabu. Kanaaf iyyuu wanti ulfina waaqayyoof hin taane hundumti isaayyuu kisaaraa akka inni ta'e. Kanaaf mootiifiin keenya hojii gaarii gaafa hojjennu ulfina waaqayyootiif akka inni ta'e.
Inni lammaffaan hojii gaarii kan nuyi hojjennu hojii gaarii hojjechuuf waan fayneef. Mootiifiin keenya isa kana ta'uu qabaachuu. Hojii gaarii hojjechuudhaaf waan fayneef. Nuti amantii qofaan fayne, amantiin garuu hojii gaarii malee qofaa isaa mul'isuu hin danda'u. Amantiidhaan fayne inni kun dhugaa sagalee Waaqayyooti. Amantiin garuu hojii gaarii malee ofii isaa mul'isuu hin danda'u. Jechuun namni hojii gaariitiin malee amantii isaa mul'isuu danda'u hin jiru biyya lafaatti. Wanti tokkichi namni ittiin amantii isaa mul'isu hojii gaariiti. Kanaaf dur barsiisaan qormaata nu qoraa ture miti herrega keessatti hojjedhu argisiisi jedhe. Kanaafiyyuu wanti nuyi ittiin amantii keenya hojjennee argisiifnu hojii gaarii qofa. Hojjedhu argisiisiin immoo deebii kaa'ii miti. Miti deebii ishee duwwaa barreessu miti deebii hatuu dandeessu hojjedhu argisiisiin garuu akka itti deebichi dhufe kaa'idha. Kanaaf barsiisaan deebitti duwwaa nu saroorsatu hin taane akka nuyi itti hojjennee deebicha finnee sin saroorsaa jechuudha. Waaqayyo mootiifii keenya ilaala. Hojii gaarii ishee nuyi ittiin hojjennetu hin taane maaliif akka nuyi hojii sana hojjennu? Hojii gaarii sana maalirraa kaanee akka nuyi hojjennee isa ilaala Waaqayyo. Nuyi amantiidhaan fayyuu keenya kan ittiin mul'ifnu amantiidhaan dhukkubsataa fayyifne, amantiidhaan naafa diriirsine, amantiidhaan gooboo qajeelchine yoo hin taane amantiin keenya hojii gaariitiin yoo jennuuf naqate qofa. Ameen. Amantiidhaan fayyuu keenya dhukkubsataa fayyifnee ittiin hin mul'ifnu hin dandeenyu isa kana. Tokko miti. Amantiin nuyi ittiin fayyine amantii ittiin dhukkubsataa fayyisan miti. Darbinee waan nuyi ittiin nama kan biraa irratti waa gochuu dandeenyu miti. Isuma nuyi ittiin jijjiiramnudha malee. Numa keessatti hojjeta malee harka namarra keenya yookiin sagalee wayii baasnee nama kan biraa irratti isa dhiibbaa uumu miti. Numa keessatti ija naqata. Sanyiidhaa jechuudha nu keessatti ija naqata. Kanaaf iyyuu akkuma Yaaqoob barreesse inni dubbifannu Yaaqoob boqonnaa 2:14 irratti. Amma garuu nama kutaa kana qajeelchee hin dubbifne akka diinaatti ilaaluuf gaariidha. Maal jedhaa? Amantiif hojii gaarii wal bukkee qabuusaa. Yaaqoob 2:14. Yaa obboloota ko, namni tokko ani amantii qaba jedhee hojii gaarii isa ittiin amantii qabaachuu isaa argisiisu immoo hin qabu yoo ta'e maaliif waa'ee baasare? Amantiin inni jedhu sun isa fayyisuu danda'are? Amantiin akkas jechuun amantiidhaan fayyuu irraa shakkii qabaa yoo jenne Yaaqoobii shakkii irraa hin qabu. Kan hundumti keenya beeknaa jedheera hojii ergamoota boqonnaa 15 irratti. Waaqayyo warra saba isaa hin ta'inis ayyaanaan karaa amantii akka inni fayyise hundumti keenya beekna. Kanaaf jecha nama tokko rakkisuu hin qabnu jedhe. Asitti garuu wanti inni dubbachaa jiru maal inni reennaan namni tokko fayyeera jedhee amantii qaba jedhee amantii isa ittiin hojii gaarii qabaachuu isaa mul'isu immoo hin qabu taanaan maaliif waa'ee baasa amantiinsa? Fakkeenyaaf obboleessi tokko obboleettiin tokkos bututtuun uffatu. Akkasumas guyyaatti nyaata ga'uun argatan. Isin keessaa tokko immoo waan namummaa isaatiif barbaachisu tuun kenniniif nagaadhaan dhaqaa. Isinitti taa'u quufaas yoo ittiin jedhe bu'aa maalii qabaa bire? Akkas jechuun sitti taa'uudhaan itti noowwa jechuudha. Waan itti uwwisuudha malee. Beelee dhufe waan ta'eef wanta inni nyaatu kennuufiidhaanidha malee waaqosiifa kennuudhaan miti jechuudha. Jechaan mitiidha wantichi godhee argisiisuu danda'u qabaadha. Amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin argisiifamu yoo ta'e inni ofii isaatii du'aadha. Kanuma jala muranitti dubbate Yaaqoob. Amantiin hojii gaariidhaan hin mul'atu taanaan du'aadha. Namni tokko garuu inni tokko amantii qabaate inni kaan immoo hojii gaarii yoo qabaate maal ta'a hin jedhe. Amma immoo waan lamatu wal bira dhufe jechuudha. Inni tokko amantii qabaate inni tokko immoo hojii gaarii yoo qabaate maal ta'a hin jedhe. Ani immoo ati amma amantii qabaachuu kee hojii gaarii malee anatti argisiisi. Ani immoo amantii qabaachuu koo hojii koo isa gaariidhaan sittin argisiisa. Ameen. Iddoo kanarraa maal hubannaa? Hojiin gaariin amantiin fidu. Amantiin garuu hojii guuree fidu. Hojiin gaariin baay'ate amantiin hin ta'u. Amantiin dhugaan garuu hojii gaarii isa baay'ee nu keessatti fide.
Kanaaf iyyuu Yaaqoob maal jedhee an amantii qabaachuu koo hojii gaarii kooti nan sitti mul'isa. Kanaaf iyyuu namni mootiifiin nuyi ittiin hojii gaarii hojjennu Waaqayyo kanumaaf na fayyise jechuudha. Waan tokko irraa hin ka'u jechuudha. Fedha addaa kan biraan qabu, waan kan biraan qabu Waaqayyo hojii gaarii akkan hojjedhuuf na fayyise. Bara keenyatti jechi beekamaan yeroo baay'ee wangeelli ayyaana kun ittiin maqaa badu keessumaa namoonni tajaajila dhiisanii gara booddee deebi'uudhaa fi mootoo isaan fayyadaman tokko jira. Maal hojii gaarii hojjechuu yoo dhiise gonfoon dhaba malee fayyina koon dhabaa namni akka fayyee beeku akkas hin jedhu. Miti namni akka fayyee beeku maaliif akka fayyees beekaa jechuudha. Hin jedhu akkas. Waan fayyineef jiraachuu dhiisuu hin dandeenyu. Ameen. Waan fayyineef jiraachuu dhiisuu kaayyoon nuyi fayyine gonfoof miti. Waaqayyo garuu amanamaa waan ta'eef dadhabbii keenya hundumaatiif gatii nu kaffala. Isaaf hin fayyine garuu hojii gaarii ulfina Waaqayyo mul'isu hojjechuuf fayyine. Kanaaf Efesoon amma nuyi maalidha beektu jechuun argannee kaane amma sawwiin keenya argachuudha. Fayyina argannee kaane hojii gaarii ishee Waaqa nu keessatti hojjetuun immoo ammas badhaasa kan biraa wayii argachuu. Mootiifiin keenya mootiifii badhaasaa ta'uu hin qabu. Jechuun Waaqayyo badhaasa nu dhowwataas miti. Kanaaf hojjechuun keenya dogoggoraas miti. Garuu akka fayyine yoo beekne kaayyoon fayyuu keenya maaliif akka ta'e yoo beekne waan sana hojjenna. Waaqayyo immoo amanamaa gatii ta'eef kakuma ofaa keessatti iyyuu beekamaadha mitire goromsi gaafa isheen aarsaadhaaf qalamtee dhiyaattu gaafa isheen iddoo aarsaa irratti gubattu lubidaa raanaaf hin gatu dhaqee haree walitti qabee mana qulqullummaa duuba kaa'a. Kun maal nutti argisiisa? Hangafni lubaan ta'e Kiristoos dadhabbii qajeelota akkasumaan akka inni lafatti hin balleessine. Kanaaf Phaawulos akkasumaan akka ittiin dadhabin beekaatu jedha. Akkasumaan miti jechuudha itti dadhabuun keenya. Mootiifiin keenya garuu waa irraa argachuuf miti. Isuma nuu ta'e sana jiraachuudhaaf. Kaayyooma fayyuu keenyaatu hojii gaarii keessa akka deddeebinuuf. Kanaaf iyyuu namni tokko fayyeera taanaan waan fayyeef sana jiraachuun fedhii isaa utuu hin taane dirqama isaati jechuudha. Eenyummaa isaati. Kaayyoo fayyina isaa jiraachuun fayyeera taanaan. Sababni isaa akkuma Kiristoositti adda baanee homaa tokko iyyuu godhachuu hin dandeenye Kiristoositti qabamnee immoo ija godhachuu dhiisuu hin dandeenye. Akkuma Kiristoositti adda baanee waan tokko illee gochuu hin dandeenye homaa godhachuu hin dandeenye Kiristoositti qabamnee jiraannee immoo ija godhachuu dhiisuu hin dandeenye. Kanaafidha Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti kutaa sana yoo dhannee dubbifanne natti tola. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 15 yeroo baay'ee karaa malee dubbifanna garuu amma lakkoofsa godhaatti walitti dhuftanii yoo dubbistanii 15 lakkoofsa 6 irratti namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa hin gatama hin gogas. Damoota akkasiis walitti qabanii ibiddatti naquu hin gubatus. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan hin kadhattu isiniif isin ta'a. Amma lala bu'aa Kiristoositti qabamanii jiraachuu. Kiristoositti akkamittiin itti qabamee jiraadhaan formulaan isaa dubbiin koo yoo isin keessa jiraateedha. Akka jechuun gooftaatti qabamnee kan nuyi jiraannu karaa dubbii isaatiiti jechuudha. Karaa dubbii isaatii gooftaatti qabannee jiraannaa jechuudha. Gooftaan guyyaatti ofitti kan inni nu butu karaa sagalee isaatiiti, karaa dubbii isaatiiti. Kanaaf dubbiin koo isin keessa yoo jiraate jedhee iddoo kanatti gooftaatti qabamuun dubbiin isaa nu keessa jiraachuu akka inni ta'e. Lakkoofsa 8 irratti dubbiin koo isin keessa yoo jiraate immoo kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koon argamaa jedha. Dubbiin koo yoo isin keessa jiraate immoo maaltu argamaa jennaan ija baay'eetu isin irraa argama. Ija dubbichaatu. Dubbichatu isin keessatti ija naqataa. Kanaan immoo namoonni maal ta'uu keessan beeku? Bartuu koo ta'uu keessan beeku. Warri ija naqatan kun warri dubbiin isaa keessa jiru kun warra kam? Warra duraan dursanii fo'ataman akka isaan ta'an. Lakkoofsa 16 irratti hidhattanii argitu. Isin anan fo'anne anatu isin fo'ate dhaqxanii akka ija godhattaniif iji keessanis akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaa waan kadhattanis akka inni isiniif kennuuf ani isin kaaseera. Ameen. Warri ija naqatan warri dubbiin isaa keessa jiraatu kun immoo warra duraan dursanii fo'aman akka isaan ta'an. Kanaaf namni amantii dhugaadhaan fayyeera taanaan amantii isa Waaqayyo kenneen dhuguma fayyeera taanaan
ija godhachuu dhiisuu hin danda'u jechuudha. Gaafa hojii gaarii hojjennu gaafa ija naqataa deemnu garuu kanumaafan uumame kanumaafan dhaladhee jechuu akka dandeenyuuf Waaqayyo mootii fi keenya sirreessuu barbaada jechuudha. Sababni isaa hojiin gaariin dhuga ba'umsa jireenyaati. Mitiire amantii qabaachuu keenya namoota namannetti karaa nu ittiin dhugaa baanu karaa maaliiti? Karaa jireenya keenyaati. Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsa 14 fi Filiphisiis boqonnaa 2 lakkoofsa 12. Amantiin kennaa Waaqayyooti garuu ija jiraataa naqachuudhaan jiraataa ta'uun isaa beekama. Kennaa Waaqayyooti garuu jiraataa ta'uun isaa kan inni beekamu ija isaatiin, ija naqachuudhaan, iji isaa immoo jiraataa ta'uudhaan. Dhuga ba'umsa jireenyaati. Kanaaf iyyuu guyyaa hundumaa mootiifiin nu ittiin hojii gaarii hojjennu jireenyaan dhugaa ba'uu ta'uudhaaf. Afaan caalaa jireenyaan. Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsi 14 maal jedha? Naa dubbisaa namni baafattan. Namni sagaleen isaa guddaa. Yesuus itti fufee isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aayoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gad baafamee gatamee namni irra ejjete bal'eessa malee homaa tokkoof iyyuu waa hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Homtuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf hin ibsa. Amma iddoo kanarratti waa'ee soogiddaa kaasee, waa'ee ifaa kaasee wanti inni itti dhufee dubbatu garuu waan biraa miti. Kennaa tajaajilaa keenyaan haasa'u itti dhufee. Fakkeenyaaf isin soogidda kan jennu yeroo hundumaa maal jennu? Waaqayyo soogiddan si godha siin jedhe. Yoo nuun jedhame nuti tola miti. Tajaajiltee saba koo mi'eessita yoo nuun jedhame. Tajaajila keenyaan, faarfannaa keenyaan, raajii dubbachuu keenyaan akka waan Waaqayyo saba mi'eessuutti. Konseptii sanarraa fudhanna. Iddoo kanatti wanti inni itti dhufee dubbatu garuu waan biraadha. Isin soogiddaa, isin ifaa jedhe namoonni hojii keessan isa gaarii arganii. Moo tajaajila keessan? Hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraa ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedheeni. Eeyoon duratti? Namoota duratti eessatti? Warra dukkana keessa jiran duratti. Ifa keessatti ifni barbaachisu waan ta'eef. Torbee dubbanne irraa samiitti nu keessaa namni ibsu hin jiru, namni nu keessaa filamee ibsu hin jiru mitiire. Hunduma keenya gooftaan nu ifa. Hojiin gaariin keenya garuu biyya lafaa ishee dukkana kana ibsa. Akkas jechuun amantoonni hojii gaariitti qabamanii akkuma isaan jiraatan ifni Waaqayyoo biyya lafaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu. Amma amantoonni hojii gaarii isaaniitti mul'isin soogiddummaanis ifa ta'uun isaanis karaa kan biraatiin mitee jira. Kanaaf iyyuu dhuga ba'umsa jireenyaa akka inni ta'e iddoo kanarratti soogiddaaf ifatti fakkeessee jira. Mandara tulluu gubbaatti akkuma kana immoo ibsaa baattuu ibsaarra kaa'ame akka inni ta'etti. Kaayyoomti fayyuu keenyaa ibsuudhaaf akka inni ta'e. Wanti nurraa ifu immoo maalidhaa jennaan? Akka Museen nu keessaa maddi isaa ifu hin jiru. Karannaa mishigii guyyaa 40 gallee 8 keenya nu ifaa hin ifu. Wanti nurraa ifu yoo jiraate hojii gaariiti. Isa hojjechuuf fayyine sanaa jechuudha. Isa kanadha yeroo hundumaa dhuga ba'umsa jireenyaa namoota namanni duratti akka qabaanu. Yeroo baay'ee hin dubbanna gadi ta'eef dhuga ba'umsa jireenyaa jechuun fakkeenyaaf amantiin kennaa Waaqayyooti. Amantiin sun jiraataa ta'uun isaa kan inni beekamu garuu hojii gaariidha. Qalbii jijjiirannaan kennaa Waaqayyooti. Qalbii jijjiirannaan sun dhugaa ta'uun isaa kan inni beekamu garuu yoo ija naqate. Kanaaf Maatiyus boqonnaa 3 lakkoofsa 8 fi hojii ergamoota 26 irratti Yohaannis Suphaan gaafa Yihuudoonni baay'atanii gara isaa dhufanii isin ijoollee maarrata. Dheekkamsa isinitti dhufu jalaa akka baataniif eenyutu isinitti hime? Jedhee itti dubbateetu garuu qalbii jijjiirannaan keessan maal godhatu? Ija maali? Inni dubbifannu lakkoofsa 8. Lakkoofsa 7 kaasee Yohaannis garuu Fariisotaaf Saduqoota keessaa namoonni baay'een cuubamuudhaaf gara isaa dhufuu isaanii yommuu arge isin ijoollee maarrataa nana. Dheekkamsa isinitti bu'uuf jiru jala akka baqattaniif eenyutu isin yaadachiise? Ammas yaada garaa geddirachuun keessan ija gaarii haa godhatu. Yaada garaa geddirachaa jiraachuu isaaniirraa mormii hin qabu Yohaannis. Maaliif cuuphicha silayyuu maaliif cuubamuu dhufan? Cuuphaa maal jedhama cuuphichi?
Cuuphaa yaada garaa geddarannaa jedhama. Yohaannis iddoo kanatti yaada garaa geddaradhaa jechaa hin jiru. Akka isaan yaada garaa geddarachaa jiran beeku. Garuu yaada garaa geddarachuun keessan ija gaarii agoratu. Ija naqatu taanaan dhugaa miti jechuudha. Namni amaneera jedhee qalbii jijjiirradheera jedhee qalbii jijjiirrachuun isaa sun ija gaarii naqatu taanaan. Qalbii jijjiirrachuun isaa sun ija dhugaa hin godhatu taanaan qalbii jijjiirrannaan sun ija dhugaa hin godhanne jechuudha. Kun isa dhugaa miti isa waaqayyoo biraa dhufe miti jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 26 lakkoofsa 20 irrattis kutaan kun baay'ee namatti tola. Kutaa kana hundumti keessanii akkuma isin qabattan nan barbaada. Versii isin faavuraayitii godhattanii yeroo hundumaa yaadattan akka inni isinii ta'u nan barbaada. Hojii ergamootaa 26:20. Jalqaba warra Damaasqootti itti aansees warra Yerusaalemitti kana booddees kutaa biyya Yihuudaa hundumaatti warra saba Waaqayyoo hin ta'inittis yaada garaa isaanii geddaratanii gara Waaqayyootti akka deebi'aniif tokko yaada garaa isaanii geddaratanii gara Waaqayyootti akka deebi'aniif hojii yaada garaa geddarachuu isaanii mul'isuus akka hojjetaniif isaanitti labseera. Maal isa mul'isu? Inni jalqabaa yaada garaa isaanii akka geddarataniif. Yaada garaa geddarateera taanaan garuu yaada garaa geddarachuu sana hojiin mul'isu jira jechuudha. Maa inni immoo jennaan waan kaleessa gochaa turan gochuu dhiisu. Waan kaleessa jaallatan jaallachuu iddoo kaleessaatii galuudha jechuudha. Kanaaf hojii yaada garaa geddarachuu isaanii mul'isuus akka hojjetaniif isaanitti labseera. Kana wajjin lallabaa turan bartoonni. Namoonni yaada garaa isaanii akka geddaratan yaada garaa geddarachuu isaanii immoo hojii isaaniitiin akka isaan mul'isan. Kanaaf iyyuu Waaqayyo kan inni nu fayyiseef hojii gaarii keessa akka deddeebinuufidha. Qalbii jijjiirrannaan amantiin kennaa Waaqayyooti jenneen nimnu kennaan nuu kenname sun immoo jijjiirama jireenya keenya irratti fiduu qabaa jechuudha. Inni kan biraan mootiifiin nu ittiin hojii gaarii hojjennu maal ta'uu qabaa jennaan abboommii Waaqayyoof bitamuuf jennee hojii gaarii hojjechuu qabna. Maaliif jennaan abboomamneerra akka hojii gaarii hojjennu waan ta'eef. Isheen kun yeroo baay'ee nutti hin toltu hin fudhanna garuu. Abboommii gatii ta'eefis hojii gaariin hojjennaa jechuudha. Abboommii Waaqayyoo gatii ta'eef. Tiitoo boqonnaa 3:8 fi Ibroota 13:16. Tiitoo 3:8 maal jedhaa? Lakkoofsa 5 irratti waan biraa dubbatee lakkoofsa 8 irratti immoo dhaqee itti dhufee dubbate. Lakkoofsa 5 irratti Waaqayyo wajjin qajeelummaaf hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatiitti dhiqannaa lammaffaa lalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiinis nu fayyisee jedha. Akka jechuun hojii gaarii keenyaan akka nu hin fayyine karuma tokkoon illee fayyuu keenya keessaa gahee akka nu hin qabne dubbate. Lakkoofsa 6tti hufnee hafuurichis isa inni karaa Kiristoos Yesuus fayyisaa keenya arjummaadhaan nurratti dhangalaasedha. Waaqayyo ayyaana Kiristoosiin qajeelotatti lakkaa'amne abdiidhaan jireenya bara baraa akka argannuuf kana nuuf godhe. Dubbiin kun amanamaadha. Warri Waaqayyootti amanan hojii gaariitti qabamuudhaaf akka dhimmaniif dubbii kana cimsitee akka qabdu nan barbaada. Dubbiin kun namaaf ba'eessa dhimma sin baasaaf. Itti miidhaara. Maal akka ta'an itti fufnee dubbinu amma 11tti. Waliin morkiin gowwootaa hidda dhalootaa lakkaa'uun wal loluun waa'ee seeraa irratti wal qoccoluun garuu waa'ee hin baasu. Gatiis hin qabu. Kanaafis irraa fagaadhu. Nama barsiisichaan mormii akka yaada isaatti cabsatu immoo ala tokko. Ala lama erga gorsitee booddee dhiisi. Namni akkasii waan hundumaarraa jallatee cubbuu hojjechuusaa nama ofitti farade ta'uusaas beekee. Titoodhaan amantoonni warri hojii isaaniitiin utuu hin ta'in akka araara Waaqayyootti fayyadu. Amma immoo maalitti himi? Hojii gaariitti qabamanii akka isaan jiraatan. Itti himi nama barsiisa kanaan mormummoo al tokko al lamatti himi dinnaan immoo dhiisee. Abboommiidha jechuudha. Abboomni irra akka hojii gaarii hojjetu. Kanaaf hojii gaarii mootiifiin nu ittiin hojjennu bakka fedhii magaaliin qabaa. Nama kan biraarra gatii wayyine butuu hin taane abboommii warri fayyine hundumtuu nuu kennameera jechuudha. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 16 irrattis hunduma isaa irratti dubbachaa deemuuf yeroon kun hanga Ibroota 13:16 irratti maal jedhaa? Wanta gaarii gochuu waan qabdan warra kaaniin ga'uus hin dagatinaa. Waaqayyo aarsaa akkasiitti hin gammadaa. Maaliin godhinaa? Hin dagatinaa. Waan dagatamuu hin qabneera jechuudha.
Guyyaa hundumaa waan nuyi gochuu qabnu akka inni ta'e. Kana fakkeenyaaf yeroo baay'ee gaafa nuyi seera eeguudhaan hin fayyine gaafa jennu erga fayyinee booddee immoo waan sana gochuurraa nama fagaanna baay'een keenya miti beekamaadha gatii ta'eef. Fakkeenyaaf kurnaffaa fakkeenyuma yeroo hundumaa salphaan gidduu jiru waan ta'eef namni kurnaffaa kaffaluudhaan hin fayyu. Hin fayyamoo hin fayyu? Mee warri hin fayyu jettan? Hundi keenya kurnaffaa kaffaluudhaan akka hin fayyine beekna moo hin beeknu? Ishee erga fayyitanii namni laattan ittiin fayyuu bituu hin taane waan fayyitaniif. Iddoon itti of goomsinu isinitti himu ani ittiin hin fayyine jenne erga fayyine immoo akkuma wanta ittiin badde itti dhiibna jechuudha. Kana gaafan isiniin jedhu kurnaffaa kaffaluuni milikitaa manaa ta'utu hin taane amma nuyi lallabni keenya yeroo baay'ee amma erga ayyaana waaqootiin hin fayyine 10 keessaa tokko kennuutu hin taane tokkoon bifadhee 9 kennu. Lallabi keenya mootiifiin isaa amma sadarkaa kanaatti. Garuu of kennaa hin jiru maal goona kurnaffaa. Eessarraa jalqabee ofiima keenya iyyuu 7 keessaa ta'u 14 keessaa ta'u miti waaqayyo nurraa kennu barbaada malee horii keenya irraa hin ka'u. Amma waa'ee horiitiif isinii dhaqaa hin jiru jechuun kurnaffaa kaffalaa isiniin jedhee isin dirqisiisaa hin jiru. Inni kun fayyitaniitu taanaan akka fayyatan beennaan birriin gooftaa caalaa isin hin mararu taanaan kennaa. Waaqootu isinii kenne waan ta'eef. Birrii gooftaa keessan caalaatti akka isin jaallattan isin deeggaramu. Ittiin hin fayyinu garuu kennuudhaan hin fayyinu. Erga fayyinee garuu yoo laanne nuuf gaarii. Maaliif ennaan ittiin eebbifamnaan miti? Bakka waan eebbifamneef. Kurnaffaa kenninee sicha eebba eebbifamnu hin qabnu eebba bantii waaqaatiin nu eebbiseera gooftaan. Garuu kurnaffaa kan nuyi kennuu dhiifne birri ittiin nutti tolteeti moo maaliif? Suba argumaa sababa akkasiin of qortanii hin barbaada waan ta'e jechuudha. Ammoo kurnaffaa kaffalaa jedhee isin dirqisiisaa hin jiru jedheera. Feeloodha waan ta'eef iddootti kurnaffaa kaffallus hin qabu. Fuudhaan jiru akka feelootti. Yaaddeenaa isa kana. Garuu nuyi birriin nutti tola moo nutti hin tolu? Ittiin hin fayyinu jenne malee erga fayyinee hin goonuu hin jenne. Erga fayyinee hin dhowwamne jechuudha waan sana. Garuu maaltu nu keessatti hafee barsiisichaan daatee jaalalli birriis nu qabeera jechuudha. Isinii galeera of qabuun of jaallachuun wayi gooftaa caalaa wanti nuyi qabnu nu mararuun nu fudhata. Keessaa dhufeennaan saayinsii isaa isinitti manamne. Jechuun kana gootee hin fayyitu. Dhuguma ittiin hin fayyinu akka ittiin hin fayyine beekna. Garuu erga fayyinee birrii sana caalaa gooftaa jaallachaa irra. Hojii keenya caalaa gooftaa jaallachaa irra. Jaallachaa irra. Abboomamne irra garuu. Waan hundumaarra caalaa gooftaa akka jaallannu. Kanaaf iyyuu hojiin keenya wanti nuyi qabnu hundumtuu hamma gooftaa nu mararu akka nuyi hin qabne ittiin fayyuun miti isiniin jedheera. Fakkeenyaaf guyyaa sanbataa eeguu. Namni guyyaa sanbataa eeguudhaan hin fayyaa? Hin fayyu. Guyyaa sanbataa eeguudhaan hin fayyu. Yoo eegnes immoo sanbanni nu eeguu qabnu isa kam? Sanbati inni kakuu moofaa isa kam ture? Isa qidaamee ture inni kakuu moofaa keessatti. Ishi garuu sanbata eeguudhaan hin fayyuu jenne immoo tokkummaa obbolootaa baqannee waldaatti qabamnu tuun qabaatiin faffacaanee jiraachuun keenya sabboommiidha. Tokkummaatti akka nuyi qabamnu immoo abboomamneerra. Waldaa amantootaa dhugaa sagalee waaqayyoo bu'uura godhatteetti akka nuyi qabamnu gooftaan nu abboomeera. Bartoonni isuma kanatti qabamaa turan. Wayizii Phaawulos fa'aa utuu waldaa banachuuti Phaawulos fa'aa banata. Phexros fa'aa banatanii Damaasqoodhaa bee dhimma Yerusaalemiin isa geessu hin qabu koo amantoota baay'ee qaba Phexros fa'aa caalaa. Wanta ittiin garuu waan qofaa fudhatanii fiigan wayii miti. Utuu miidiyaa banachuuti isaantu qofaa banatee yoo waldaa baay'ee taaneef barase jechuudha. Garuu waggaa 14 booddee waan hojjete hunduma isaa dhaqee isaanitti hime harka kennate dhaqee. Ergasii immoo isaanirraa qajeelfama fudhatee immoo gara baadiyyaatti deebi'e.
Eeyotunnaan Phaawulos. Innaa Phaawulos ergamaan guddaan mana ga'u tokkummaatti qaamera taanaan nu yoomoof dandeenye tokkummaa ala taanera. Of sobaarraa jechuudha. Of goomsaarraa jechuudha. Feeloon feeloodhaa waldaan waldaadha. Feeloo dhufuun keessan gaariidha. Garuu waldaa amantotaa qabaachuun dirqama keessatti. Dhugumadha. Dhuguu sitti maara. Waldaa ishee nutti dhiyoo ishee afaan keenya dubbattu duwwaas immoo jechuun amma yeroo baay'ee nuun wanti waldaa wayii keessatti guddanneen naanii waldaa warra keenyaan namitti cubbuu nutti ta'a gadhiisnee deemuun akka nama lammummaa giddirate wayii nutti fakkaata. Lafti gooftaan ittiin ulfaanne iddoo nuu mijatu miti. Iddoon sagaleen Waaqayyoo bu'uura barsiisaa hin taane iddoon sagalee Waaqayyoo caalaa namni itti ulfaate waldaa nuu ta'u miti. Achi baqachuu qabna. Waldaa guutu jira jechaa hin jiru biyya lafaarra. Waldaan hundumtuu hir'uu qabdi. Waldaan hundumtuu hir'uu qabdi. Garuu waldaa dhugaa barsiistuutti qabamne amma ta'e bu'uura sagalee Waaqayyoo beezik warra jedhaman. Beezik doktiriin warreen jedhaman jiru hundumti keessan akkas hin dubbistan nan barbaada. Kiristiyaanni tokko jalqaba irratti wanti inni amanu qabu. Nuun kana kiristiyaanuma wanti nu jechiise maal hidhaas inni jedhu barsiisni nuun kun kiristiyaana akka nuyi taanu nu godhe jira. Doktiriinii lala ta'uu hin dandeenyu. Jibbinus jaallannus. Tun jaallatin waldaa kamiin iyyuu dhaqaa waldattiin doktiriinii qabdi. Lafti isin itti baqattee doktiriinii lala taatan hin jirtan. Antii kiraayistii yoo taatan iyyuu barsiisa qabdu isin. Barsiisa Waaqayyoo hin jiru. Achittuu doktiriinii qabdu. Doktiriinii lala ta'uu hin dandeessan doktiriinii isa dhugaa qabaachuudha malee. Kanaaf hamma ta'e waldaa barsiisa dhugaa qabdutti qabamuun dirqama keenyadha. Sanbatee guudhaan hin fayyinu, sanbatee guudhaan hin fayyinu. Tokkummaa obbolootaa gidduutti argamne torbanii walitti qabamuu garuu bartoonni walitti qabamaa turaniiru. Pheexroosuma faattaa dhaggeeffata, Yaaqoobuma faattaa dhaggeeffata, nu eenyuun caalleeti? Eenyuun caalleeti? Nu barbaachisa, nunis hin beeknu bakka. Maaltu nu goomsaa jennaan kutaa macaafaa iddoo maxinnoo ishee beekne kitaaba maxinnoo ishee wayii dubbisne jennaan amma nama waldaadha lallabuu iyyaafannee dhufuutti kaana miti. Eeyyuu lallaba waldaadha inni haa immoo badaan dubbatu inni oolutti kaana irraa jechuudha. Kattuma turee sana irratti dubbadhu yennee nama sanaan. Badaa miti innis. Hundumti keenya badaa miti. Kanaaf maal jechuun barbaade akka namichi itti dubbatu tun taane dubbii Waaqoon nu fayyisanu. Ameen. Dubbiin hirkaa babbaduu, dubbiin hirkatti caccabuu wanti inni barsiisaa jiru dhugaadha taanaan. Wanti inni barsiisaa jiru sagalee Waaqayyooti taanaan. Loqodi saamee nyaawaa diduu, filweensiin dubbii isaatii nutti toluu diduu. Badaa toora galchatee dhufuu dhiisu. Wanti inni dubbachaa jiru dhugaa sagalee Waaqayyoo taanaan teenyee dhaga'uun dirqama keenyadha. Gooftaan ilma didaa hin qabu waan ta'eef. Warra akka ilmaanitti lakkaatu ina dabaa jedha. Lafti nuyi itti dabamnu immoo alatti miti manatti. Miti namni mana hin qabne isatti dabamare. Kanaaf gooftaan tokkummaa gidduutti nu sirreessa malee lafatti nu sirreeffatu hin qabu. Nu sirreeffachuuf was dhufuu qabna nu tokkummaa gidduu dhufuu qabu. Maaliif innis ni kaasaa jira? Mootiifiin nu itti waldaa dhumnu beekamaa ta'uu qaba. Maaliif dhumna waldaa? Maaliif tokkummaa amantotaatti qabne jiraachuun nu barbaachisa? Maa inni mootiifiin keenya? Waaqa mootiif itti barbaada jechuudha. Tajaajilaan waldaa kana gatiin jirreef tajaajilaa waldaa kanaa ta'uu dhufna. Waldaan kun baandii gaarii gatii isheen qabduuf baandii waldaa kanaa jaallannee dhufna waldaa kana. Maaliif dhaqaartu waldaa dhaqaartan? Kwaarii keessaa liideriidha. Yoo isin deemtan tiimiin sun hin bittinnaa dhaqaartu. Maaliif dhaqaartu waldaa dhaqaartan? Waaqa mootiifii keessan beeka. Sirreeffadhaa. Nu sirreessuu barbaada waan ta'eef Waaqayyo. Lallaba kana dhaggeeffannee darbinee wayi lallabni kun baay'ee gaafuma barumsa ayyaanaa barachuutti kaane mata dureen dhageenyedha. Garuu amma ammaa wanti nuyi ittiin hin jijjiiramin jirru isa kanadha. Akka nama jecha dogoggora dubbisee maqabatee hafeetti qabannee hafne jechuudha. Namni aabaa caadaa dheessa baratee haacaa baay'ee barate akkasumatti qabatee guddatamaniiru.
Jireenya keenya keessatti iddoo malee wanti nuyi keenya barannee bira darbine jira. Itti haa deebinu amma. Haa sirreeffannu gooftaan nu sirreessuu barbaada. Har'a kan nu hojjechaa jirru hojii feena keenyaa miti, hojii feena keenyaa wajjin waliif galuudha. Akkamitti hojjechuu qabna reennaan boost of gochaa of tuulaa utuu hin taane gad of deebisuudhaan. Gad of deebisuudhaan. Waa'ee hojii gaarii Filiphisiis boqonnaa 2 irratti gaafa nutti himu Phaawulos akka nuyi itti hojii gaarii hojjechuu qabnu gaafa nutti himu akka itti Kiristoos hojjetaa ture irraa jalqaba. Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'eetu jiru maal ta'e? Gad of deebisi. Kanaafuu isinoo yaada garaa isa Kiristoos qaba ture sana maal ta'a? Isa maal godhu? Isa of tuulu moo isa gad of deebisu? Hojii gaarii bifa kamiin hojjechuu qabnu? Of tuuluudhaan yaada ofittummaatiin gochuu nan danda'a jechuudhaan miti waan ittiin of tuullu tokko hin qabu. Nu biraa miti kan ba'u. Ameen. Ga'umsi hojii gaarii hojjechuun nu biraa miti. Waan nu biraa hin taaneen immoo of jechuu hin dandeenyu. Waan kan keenya hin taaneen of jechuu hin dandeenyu. Kanaaf Filiphisiis boqonnaa 2 meedhanne dubbifannu kutaan sun gaariidha waan ta'eef. Biyya lafaa keessatti ibsuu isaanii jedheetu lakkoofsi 12. Kanaafis yaa michoota koo yeroo hundumaa akkuma abboomamtan yeroon isin bira jiru duwwaa utuu hin ta'in caalaadhumatti immoo yommuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galu sodaadhaaf rommaan itti fufaa hojjedhaa. Maaliin? Namni sodaatu nama of tuulu miti jechuudha. Akka jechuun namoonni baay'een keessan beektu. Fakkeenyaaf suba barumsa biyya lafaan fakkeenya isinii fudhee barsiisaa fakkeenyaaf barumsa fayyaa barattu yoo ta'an dookteriin isin barsiisetu inni jiru isa biratti hojii hojjechuun baay'ee macibu. Lakkii keessa waa badaa isin hin qabu akkas ta'a jechuudha. Maaliif ennaan amma isaan beektan isa biratti immoo hojjechaa jirtu. Kanaaf yoo irra caaltan of tuultu jechuudha. Hojii gaarii isin hojjechiisu sana. Amma kan hin taanetti garuu miirrii fi mootiifiin nuyi ittiin hojii gaarii hojjennu nan danda'a nan beeka jechaa otoo hin taane sodaa gooftaatiin gad of deebisuudhaan. Of tuuluun ni jedhu kun inni kan biraamaa inni fakkeenyaaf tokkummaa keenya gidduudhaan namni hojii gaariin irraa mul'achaa hin jire namni dubbisatti dadhabee namni kadhatatti dadhabee yoo jiraate namni baay'ee dubbisaa irra baay'ee kadhachaa irra taanaan akka baluu miti bo'aan nan danda'a akka jechuutti miti jechuudha. Anas ayyaana waaqayyoo baay'ateeti malee akka jennu barbaada Waaqayyo. Akka Phaawulosiin. Phaawulos hojii ergamoota 15 irratti dubbate aan hunda isaanii irra caalaatti dadhabeera. Garuu immoo ana miti. Waaqayyo mootii fi akkamiitiin akka hojii gaarii hojjennu barbaada ana miti jecha. Ameen. Ayyaana isaan keessatti hojjete malee ana miti. Hafuura isaan dandeessise malee ana miti jecha akka hojjennu barbaada. Kanaaf isa lammaffaa Qorontoos irratti Phaawulos ofii isaatti gaafa dubbatu numti warri waan gaarii waan gadi jabeessa akkasii fudhanne kun akka maaliiti? Bakka suphee ta'uu keenya beekaa jiraachuu qabna jechuudha. Ameen. Fakkeenyaaf suphee keessatti waxiin gaarii hojjetame hojjetama. Suphettiidha. Maal namichi kun akkamitti qodaa kana keessatti waan gaarii kan hojjetee dhufanii namicha kan biraa jejju malee suphettiin jejjan. Maaliif utuu lafaan dheeratee hin cabdu waan ta'eef. Waama cabuu maltuu keessatti waan gaarii hojjetate jechuudha. Baay'ee moo'ee nama guddaa nama jabaa akka taanetti of yaaduu hin qabnu baay'ee. We are fragile. Namoota baay'ee caccabuu dandeenyudha. Gilaasii wayiidhaan. Waan biraa isa kufnee cabuu keenya miti. Yaadnumti keenya yoo dafee caccaba miti. Jechuun akkinii itti gooftaaf komiitidii taanu, hamminii macaafa dubbisuu jaallannu, hamminii kadhannu, hamminii tokkummaa gidduutti argamnu baay'ee fragile waan ta'eef baay'ee waan dafee caccabu. Bakka suphee ta'uu keessan beektu. Gaasin xinnoo akka of tuuluu taatan immoo gooftaan isinitti mul'isa. Xinnoo ishee isin qabee gadi hin darbate. Dhuguma al tokko ammoo iddoo keenya barruutti gooftaan nu keessatti hojjeta. Akka nuyi dadhaboota taane amma nuyi barruutti. Nama kan biraarra akka nuyi hin caalle amma inni nu barsiisutti. Namarra gatii caalleef utuu hin taane ayyaanni Waaqayyoo gatii nuu baay'ateef gaariitti jira. Akkasitti yaaduu qabnu. Waan hojjennu hundumaa sababii isaa wajjin gooftaatti himuuf waan jirruuf mootiifi kanaan hojjechuu qabnu hojii gaarii. Inni isin bukkeetti maa ati jedhaa waan hojjette hundumaa fuula gooftaa dura dhaabbattee dubbachuuf waan jirtuuf
kana beekee hojii gaariitti dhimmii jedha. Biqqaalaa ishee kana. Konseptiin kun isinii gallaan gaariidha. Mootiifi akkamiitiin hojii gaarii hojjechuu qabnaa jennaan waan nama hojjechaa jiru kana guyyaa tokko fuula Kiristoos dura dhaabbadhee dubbachuufan jira jennee. Waan amma goone, waan nama dhossinee goonus, waan namatti mul'isnee goonus, abshaalummaas, ogummaas, dadhabinas, jabina nutti fakkaate waan goonu hundasaa ifa guddaa keessa dhaabbanne, fuula walichaa dhaabbanne, leeyyaa dubbachuuf jirra. Kanaaf Phaawulos akkatti leeyyaanetti gaafa Kiristoos dhufu akkatti leeyyaanetti dubbii isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjedhu. Ameen. Maal akka hin taanetti akkatti leeyyaanetti dandeenyellee sababa biraa dhiyeeffachuu hin jiru. Isa iyyuu maal jedhamee dubbifannu isa lammaffaa Qorontoos 5:10. Isa lammaffaa Qorontoos 5:10. Namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiru gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nu hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhaabachuuf jirra. Roomaa 14:10. Hundumti keenya waan gaariis haa ta'u waan hamaas haa ta'u. 12. Kanaafis nu keessaa hundumti nu adda addaan wal faanaan dubbannu isayyuu. Akka nama sagalee mootoo dhageessutti wal faanaan jennu. Isteeliyaas dubbadhu naan jedhe. Waan hin godhe hunduma isaadha. Hunduma isaadha isayyuu. Yeroo nu gaattanii yaaddu. Isa yaadannu immoo isin hin dhibuu. Isa waan amma hojjennu hunda isaa yaadannu gaafas. Sababii isaa wajjin isa yaadannu. Hunda keenyaaf yeroo qaba garuu gooftaan. Gaarii akka hojjennuuf yeroo nuu kenne qofa miti. Hamaa hojjenne akka nu himnuufis yeroo nuu kenna gubbaatti. Har'a garuu gaarii akka hojjennuuf yeroo nuu kennaa jira. Kanaafis nu keessaa hundumti keenya hundumti nu adda addaan waan godhe sababii isaa wajjin walitti himnan jedhu isa eetti himna. Mee amma hojii gaarii hin taane har'a hojjennu akkamitti himna gaas fuula Waaqa dura dhaabbanne kolfaati. Waaqaan fuula keessa ilaalaati. Gammadaati. Faarfataati kan nu himnu. Leeyyaa. Kanaafidha Yaaqoob boo'uun isiniif ta'a kan inni nuun jedhu har'a. Hojii keenya saamaarraa har'a boonyeen deebinu taanaan boo'aatti himnaa jechuudha gooftaatti. Boo'ichi keenya garuu hin fudhatamu. Sababii isaatii hojjennu. Kanaaf hojii gaarii gaafa hojjennu mootii fi akkamiitiin hojjechuuf jirra. Waan hojjennu kana baay'ee ishee kana hirgixa nyaataa galaa. Biiroos dhaqaa hojii dhuunfaa keessaniis hojjedhaa. Jireenya biyya lafaa irratti jiraattan guutummaa isaa waan goone wajjin sababii isaatii wajjin gooftaatti himuuf jirra. Nu dhaggeeffata gooftaan. Qulqulloota hundumaa dura dhaabbannee himna gaafa sana. Qofaatti miti. Kanaaf warra itti illee yaane akka taanuuf. Kanaaf Phaawulos irra deddeebi'ee guyyaa dhufa isaatiitti makaa malee warra dhaabbatan akka taatanitti. Leeyyoo malee makaa malee warra dhaabbatan akka taatanitti. Isheen xumuraa gooftaa sodaachaa ulfina isaa safeeffachaa. Bara keenya kan namoonni baay'een isaanii gooftaan beekne sodaatu. Warri kaan immoo gooftaa waan garaa baran fakkaatu. Kaan immoo hiriyaa godhanii birzidee kabajuuf itti kaa'aniiru. Hin kofalla miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuun gaafa Yesuus birzidee namni keekii hojjetee happy birthday to Jesus gaafa inni jedhu hin kofallaa. Ishee kofalle kanas hin himna gaaf tokko. Samma kofaltanis. Dhuguma qaldaan jiru. Hamaa hojjetamutti isa kofallee hunduma isaas sababii isaa wajjin himuuf jirra. Utuu Phaawulos ta'e hin kolfu. Utuu Phexros hidhatee hin kolfu. Isaanii hidhatu ta'e hin kolfan kanatti. Nuuf garuu Yesuusis hiriyaa keenya. Waaqayyo besti fireendii keenya. Hin sodaannu nama sodaanna malee.
Akka waan waaqayyoon garaa barre biyyatti fakkeenyaaf namni baay'een isaa baay'eema sodaata. Waan hundumaa sodaata namni jechuun waatti bakka akkasa seera Musee gaarii sodaata. Namni kun dhuguma sodaa waaqayyoo qabaattanii gaafa yaaddan immoo gaafa dhufe xinnoo ishee akka dhugaa hubachuu ta'u gadhiisii wayii ta'a. Duruu namichi kun gooftaan beeknee sodaachaa ture jechuudha. Beeknee sodaanne taanaan sodaachuma keenyatti hubna taanaan yoomiyyuu gooftaa garaan barru. Waaqayyo keenya isa jaalalaan gannutti jedheedha malee waaqayyoodha. Inni ammayyuu ergamoota isaa irratti yakka hin argata. Nutu garaa bare malee ergamoonni isaa amma irraatti ol fuudhanii ija keessa ilaalanii hin beekan. Cubbuun hojjenne garuu guyyaa tokko. Nu garuu cubbuu hojjenne dafarra waaqayyoon. Ergamoonni isaa garuu utuu faarfatanii, ulfina isaa utuu mul'isanii, dinqii isaa utuu jajanii, ija isaanii ol fuudhanii guyyaa tokko ilaalanii hin beekan. Hin sodaatu waaqayyoon. Nu garuu hamaa amma barbaanne hojjennee dhumne waaqayyo waan tokko nutti hin fakkaatu. Waaqayyo keenya isa garaa baramu miti. Mee nama isin bukkeetti maa waaqayyo garaan baramuu jedha. Maaliif akka itti dubbannaa jennaan baay'ee barumsa Efesoonii galmi isaa asuma irratti yoo dhaabne nu ga'a. Jechuun kanaan waaqayyo jireenya keenya yoo nu jijjiire nu ga'a. Si'achi akka Phaawulosiin teoloojikaal iskuulii kan biraa gallee himannu lafannu kan biraas hin qabnu gooftaan sadarkaa barumsa keenyaa miti jireenya keenya barbaada. Live show jireenyaan argisu jireenyaan mul'isuu keenya barbaada. Hunda caalaatti garuu dhugaa dubbachuudhaaf an macaafa beekeera jennee an waaqayyoon beekeera jennee gadhiisii ta'urra immoo garbummaa isa durii wajji. Gadhiisiisa beekumsaan ofirraa sodaa garbummaa isa durii sana wajji. Warra qaallufaa sodaata wayyaa warra waaqayyoon baree gadhiisiteera. Isaan guyyaa tokko waaqayyoon baasachi. Nu garuu asii waaqayyoon maqaa balleessina. Miistii amanamummaadhaan namoonni isin konfidensiidhaan waaqayyo jireenya koo guyyaa guyyaatti ulfina argataara namoonni itti. Jireenya keenya guyyaa guyyaatti waaqa ulfina walitti qabataara, ulfina sassaabbataara. Waaqayyoon inni nu waamee amanamaadha. Dhiyootti isin dhufa.